Manni murtii federaalaa Ameerikaa magaalaa Boostonitti argamu murtii bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp eeyyama hojii fi jireenyaa TPS jedhamu lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol ta'anii addaan kutuuf dabarsee dhaabee jira. Yes, TPS is a temporary protective status. It's a program that's long existed in law. It has always been meant to be temporary. Abbaan murtii Biriyaan Maarfii murtii kana kan dabarse yoo ta'u, kunis tarkaanfii tajaajila godaantota biyyoota 13 irraa dhufan addaan kutuuf waajjirri nageenyaa biyya keessaa DHS jedhamu fudhate irratti gufuu seeraa guddaa uumee jiraachuun gabaafame. Sagantaan TPS jedhamu kun seera federaalaa Ameerikaa jalatti kan hammatamu yoo ta'u, namoota biyyi isaanii sababa lolaa balaa uumamaa rakkoo biroo keessa jirtuuf kan kennamudha. Sagantaan kun lammiilee biyya alaa Ameerikaa keessa akka jiraatanii fi akka hojjetan mirga seeraa kan kennu yoo ta'u, yeroo murtaa'eef akka biyyaa hin ari'amne wabii ta'a. Abbaan murtii Maarv kan pirezidaantii duraanii Joon Baayidaniin muudaman tarkaanfiin bulchiinsi Doonaald Tiraamp Itoophiyaa irratti fudhate kun qorannoo ragaa irratti hundaa'e osoo hin taane ajaja pirezidaantichi ammajii bara 2025 keessa mallatteessan irratti kan hundaa'e akka ta'e ibsanii jiru. Murtiin kun duraan dursee kan qophaa'e malee haala qabatamaa biyya sanaa kan giddugaleessa godhatee miti jechuunis qeeqanii jiru. Murtii kanaan abbaan murtichaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp fedhii dhuunfaa isaaniitiin seera koongireesiin Ameerikaa baasee cabsuu akka hin dandeenye hubachiisanii jiru. Fedhiin pirezidaantii itti gaafatamummaa seeraa kan ejensiiwwan mootummaa irra jiru bakka bu'uu hin danda'u jechuun sirna qoodinsa aangoo Ameerikaa keessatti seeraa fi sabaa himaa ol akka hin taane jabeessanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin waajjirri nageenyaa biyya keessaa DHS murtii kana balaaleffachuun abbootii murtii aktiivistoota ta'anii fi sirna godaantota Ameerikaa deebisanii sirreessuuf yaalii pirezidaantichi taasisan gufachiisuu barbaadan jechuun qeeqa cimaa dhiheessanii jiru. Mootummaan Tiraamp akka jedhutti sagantaan TPS jedhamu kun tajaajila yeroo gabaabaa malee karaa jireenyaa dhaabbataa ittiin argatan ta'uu akka hin qabne waajjirri nageenyaa Ameerikaa kun murtii mana murtii kana cimsee balaaleffatee jira. They should reach out to the State Department, they should reach out to the Department of Homeland Security, and we will help them with that. Murtii kanaan wal qabatee manni murtii olaanaa Ameerikaa Ebla 29 dhaddacha biroo akka dhagahuuf beellamatee jira. Dhaddachi kunis ayyama lammiilee Haayitii 350 ol ta'anii fi lammiilee Sooriyaa 6,100 ol ta'anii addaan kutuuf yaalii godhamu irratti murtii dhumaa kan kennu ta'a jedhamee eegama. Sagantaan TPS lammiilee Itoophiyaaf kennamu kan jalqaba bara 2022 bulchiinsa Baayidan jalatti hojiirra ooluu jalqabe yoo ta'u kunis sababa lolaa fi rakkoo namoomaa biyya sana keessatti mudateen ture. President Trump is restoring that. Haa ta'u malee bulchiinsi Doonaald Tiraamp akka jedhutti haalli Itoophiyaa amma fooyya'insa waan agarsiiseef lammiileen sun gara biyyatti deebi'uu danda'u jechuun mormus abbaa murtii kun rakkoon sun ammallee akka itti fufee jiru ibsee jira. Himanni kun kan baname lammiilee Itoophiyaa 3 fi dhaabbata African Communities Together jedhamuun yoo ta'u, isaanis bulchiinsi Doonaald Tiraamp ragaa sobaa dhiyeessuun lammiilee sanyii gurraacha qaban irratti loogii qaba jedhanii falmaa jiru. Abbaan murtichaa murtii kanaan dura kan gurraandhala 13 akka hojiirra hin oolle gochuun hanga dhimmi kun xumuramutti yeroo dabalataa kennee jira.